Kevin ayitayuma. Wantiya maaltu mudate mucaa kana rakkootu ishee eelche ta'us garuu rakkootu nama jabaatti baay'ata jiruu fi jireenya achii hin qabne kun garuu hamma namaan xiqqeessu dur jecha ilaalcha dogongoraa ilmeeyyeessaaf jireenyi fixeessa jedhamutu har'allee dhaloota jaarraa kana keessa jiranatti fakkaata. Addunyaa tokkoof hanga garaa waaqaa bal'attee kaaniif immoo amma dugdaa handaaqoo dhiphattee uumamte kana irratti teenyee kufaatii walii lakkoofna. Wanti beeku qabnu garuu dubartummaan haadha, dubartummaan obboleettidha, dubartummaan haadha manaati, dubartummaan intala keeti. Walumaa galatti dubartummaan waan hundumaa. Yeroo baay'ee dubbachuu osoo dandeenyu gaafa callisnu dubbachuu waan hin dandeenye namatti fakkaata. Yaa ta'u iyyuu malee garuu nama waaqni jaalatu xiqqeessuuf yaaduun bu'aansaa dhamaraasudha. Maarree dhaggeeffattoota koo kan keessa namaan beekne garbicha jetti akkuma jedhamu kadhaa fi boo'ichi Wantiyyaa mucaa daa'ima isheetiif jettee waan baay'ee calliste kana bookee gurra arbaa seente taatee akka hin hafne jechuun barbaada. Yeroo itti aanu seenaa eenyuu qabadhee isiniif dhiyaadhu koomentii naaf godhaa. Ani qaxalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.